Viidiyoo yeroo keessummaa keessummeessitu mana keetti maaliif nu waraabnee seegatee jirra eessaa jettanii koomentii jalatti barreessitan ijoollee baay'een yuutuubii koo jalatti jechaadha. Nagaa isiniif haa ta'u ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanaalii kootii kanan baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabaju biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan hundumti keessanuu baga jiraattanii guyyaa kana geessan jecha hanaa dhufuuf siniin jedha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Gidduu kanammoo laayikii akka narra roobsaa jirtanii siniin jedha. Akka ajaa'ibaati hedduu galatooma baay'ee sin jaalladhaan illee. Innaa koomentii keessan gaaffiillee kan na gaafattan baay'eetu jira. Bakka hamma gaaffii keessa siniif nan deebisaa. Lammaffaa immoo viidiyoo yeroo jalqabaa yeroo keessummaan mana kee dhufu maaliif nu waraabdee gadi nu lakkisirree jettanii na gaafattanii. Ani baay'ee biiziin ta'ee jechaadha. Keessummaan mana koo dhufee baay'atee waan jiruuf akkasumallee bokkaan illee akka malee roobe jechaadha. Bokkichi baay'ee roobe. Inni kun viidiyoon kun kanan waraabe mana namaatti naqee waraabe jechaadha. Manuma fira kiyyaati kan obboleessa kiyyaati jechaadha. Achitti waraabe kuniyyuu bokkaatu roobaa jira. Sila saniitiif sagalee baay'ee hin mul'ifne sagalee isaanii nan qannasiis nan eenyu godha jechaadha. Bokkaan gidduu kana akka malee roobatii jira jechaadha. Malee karaa viidiyoo waraabuun dhabe jechaadha. Malee fataadhalle ayyaanni ani akka ayyaana bara haaraa kanaan argine jechaadha. Baay'ee haareffamne jedhee yaada jechaadha. Akka ajaa'ibaa uummanni naannoo kanaa uummata wal jaallatu. Ofirraallee nama kan hin qaqqabne jechaadha. Uummata bakka ishoo inni firaas inni halagaas hundumtu kan waliin qoqqoodne biyya alaggaa wallagga kan ta'e akkasuma immoo shawaa eessarraayyuu haa ta'u warroonni naannoo kana jiran warroota wajjin nyaatee dhugu jechaadha. Nyaatanii dhuganii wajjin taphatanii yeroo ofii firii taasisanii dabarsanidha malee wal qoqqobuun asirruma hin jiru jechaadha. Ijoollee baay'een ati garamiin jiraatta eessa jiraatta maaloo jettanii na gaafattu. Ani kanan jiraadhu keellatti baay'ee irraa fagaadhu keellarraa akkana jechaadha. Akkana gara duubatti siqanatti fakkaate gara keellaa jechaadha. Keellarraa akkana deema jechaadha. Xiqqooshi namoonni baay'een keessan beekuu dandeessu gara Minjaaroo jedhama. Kaan keessan immoo beekuu dhiisuu dandeessu. Baadiyyaa jiraatta hooyi jettu kaan keessan immoo baadiyyaas yoomaan jedhu. Innaa baadiyyaas yoo ta'e gara gudduutidha jechaatti simbooni. Gudduu akkasuma hoolotattis illee inni dhiyaatati. Hoolotatti dhiyaatu irraa siqaa lakkii. Keelladhumatti buuneeti akkana deebina jechaadha. Ol jedhama moo gadi jedhama bakki nuyi jirru kun? Mana keenyaa kun keelladha. Keellarraa ol. Asii ol jedhama? Gara Gujees miti garaan ol jedhama jechaadha. Irraa gara yuunivarsiitiitti yaabbataniiti asiin asii dhufu. Baay'ee fagoo miti jechaadha. Keellarraa akkam jabaate. Makiinadhaan deemnaan bajaajiidhaan deemnaan daqiiqaa 20 kan hin deemne jechaadha. Fageenya hin qabu. Yeroo hundumayyuu keellaa bu'uu dandeenya jechaadha. Kanaaf fageenya hin qabu jechaadha. Inni akkasii siniin jedha obboloota kiyyaa. Bootassaa bootaa bareedaadha. Homaa miti mijataadha jechaadha. Namaa fi baay'ee mijataadha. Xiqqoo ishii haalota ibsaa qoxaarii akkasuma bishaan. Wantoota akkasii kana xiqqoo ishee daandiin illee asitti asfaaltii hin taane gorogonjeedha jechaadha. Kun odoo seeraataan hojjetame immoo baay'ee fataa kan jedhe jechaadha bootaan kuni. Qoxaariin illee akkasuma ibsaan qoxaariin dhiyaachaa jiru jechaadha. Galfachuudhaafi haala isaa mimmijeessaa jiru. Isa galfannaan immoo istoofii kee fayyadamtaa. Eelee kan biddeenii akkasuma immoo kan waxii hundumaa istoofii fayyadamta. Innaa nama ishii tanayyuu ishiin ibsadhu tanaan kana fayyadamuun eenyudha jechaadha. Istoofii fayyadamneen garuu eenyuun fayyadamaan kan bishaan isuun fayyadama maashina bunaatiin fayyadama. Isaan kana fayyadama jechaadha.
Kanaaf biyyi tun baay'ee bareedduudha. Namoonni bitachuu barbaadan illee dhoksaadhaan hin gurgurama. Bitattee daftee irratti ijaarrattee irratti galuu dandeessa jechaadha. Birrii amma kuma soddomaa kaffalaniiti irratti ijaaru. Kuma 20 iyyuu kaffaltee irratti ni ijaarta jechaadha. Naannoo kanatti immoo bootaa kanatti mirxiidha jechaadha. Akka carraa ta'ee daandiin ani irra hin baane argatte taanaan bootaa mirxiidha. Garri gudduun kun gara gabaata jechaadha. Asiin gabaa keessa achi darba waan ta'eef makiinaa anyuu daandii makiinallee tashu bishaanillee akkasuma gashaatii akka jiranitti jechaadha. Bishaan kan bombaa jechaadha. Kan bombaa odoo dhiyaatee galeeti mana keetti harkifattee galfachuu dandeessa. Mana kee keessatti rakkoo hin qabu jechaadha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa bootaa kanan jira jechaadha. Bootaa ishii baay'ee bareedduudha. Magaalaa hawwiitu miti sinam. Ishiin tun amma magaalaan taati. Magaalatti wantoonni akka hin hojjenne nama dhorkan baay'eedha. Fakkeenyaaf horii furdisuu, bishaan gahaa qabaachuu dhiisuu dandeessa magaalaa keessatti. Amma gara jiru kana xarafiidha. Namni kamiyyuu mana isaa kan bite gurgaadii qofa fudhata. Iddoo kanatti immoo gurgaadiin hin ba'a. Bishaan mootummaa yoo gashee ati gurgaadii keessanaan immoo yeroo barbaadde horii keetti furdifachuu dandeessa. Akkasuma shaakiltii barbaadde dinnicha barbaadde lafa kontiraatallee fuutee birriidhaan kaffaltee fuutee waarrattee waggaa tokko waggaa lama qotattee itti fayyadamuullee hin dandeessa. Akkasuma bakka ishee baay'ee bareedaadha jechaadha iddoon kuni. Kanaaf ijoollee baay'ee waan na gaafattanii fi eessadha bootaan kun eessa jiraattaa akkamii kan jettan jechaadha. Isa kana isiniin jedha hayyana akkasittiin dabarsinee jirra. Dubarri kun haati biyya harabaa jirti, obboleettiin biyya harabaa jirti. Dubarri kun xixiqqaadha kas viidiyoo irratti argaa jirtan kun akka isaan keessummaa keessummeessanii akka ajaa'ibaa isaan maatii gashan jechaadha. Haati ilaala akkasittiin biyya harabaa teessetti mana shiffataa godhattee jechaadha. Soofaa galfattee biiffee televezyiiniin irra taa'u hunda isaa barcumallee ilaala. Gizee keessummaan itti dhufeefillee kan irra taa'anillee waan hunda guuttattee qabdi jechaadha. Manni ishee baay'ee fataa kan jedhe kutaa 2 kan qabudha. Qumsaaxinii hin qaba hunda kan qaba jechaadha. Akkasii isiniin jedha yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatti walitti deemna.